warra hidhaa jiran maqaa siyaasaatiin warra hidhaman gadhiisuusi kana gadhiisuun immoo Itoophiyaan nageenyaaf yaada guddaa akka qabdu fedhii guddaa akka qabdu argisiisa. haa ta'u malee Itoophiyaan kana godhaa haa jiraattu malee warri biraa warri dhaabni Hiwaat jedhamu wanta kana haala gaariidhaan laalee akkanitti deebisaa hin jiru rakkoo uumaa jira Affaar keessattis kutaa Amaaraa keessatti ka jedhu kanatu himamee warra Awurooppaa immoo tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhatu kana dinqisiifatanii ammas itti fufuu akka barbaachisu jechuun ammas dhaabatuu hin qabu. Fakkeenyaaf gargaarsi uummata rakkateef deemu dhaabatuu hin qabu. Mirga ilma namaa warra dhiitan immoo haala isaanii sirreessanii gara seeraatti kaleessuullee wanni hojjetamu dhaabbatuu hin qabu. Rakkoo jirtu rakkoo biyya adda addaa garaagarumsa biyya keessatti jiru hiikuu irratti mootummaan wanna hojjetu hunda dhaabuu hin qabu. Wanti hojjetamaa jiru hundi dinqisiifannaa garuu wanni caalaan hojjetamuu qabu ka jedhu yaada ibsanii jiru. Saniin ala Itoophiyaa fi Awurooppaa jidduu walitti dhufiinsa cimsuudhaaf gamtaan Awurooppaa illee fedhii akka qabu argisiisanii jiran jechuudha. Kuni haala gamtaa Awurooppaatii fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti marii deemsifame ilaala. Achirratti qondaaleewwan Itoophiyaa adda addaa jechuudha haala jiru fakkeenyaaf gargaarsi akkamitti akka Tigraay deemaa jiru paaspoortiin akkamitti akka ba'aa jiru bakka bakkatti wanti hojjetamu hundi haala gaariidhaan akka deemaa jiru ibsaniif jiran jechuudha. Ambaasadarri Awurooppaa ka biyya kana jirus maqaa gamtaa Awurooppaatiin walitti dhufeensa Itoophiyaa wajjin jiru cimsuudhaaf Awurooppaan fedhii akka qabdu Itoophiyaa gargaaruullee fedhii akka qabdu haala adda addaatiin Itoophiyaa akka gargaaruu barbaadan ibsanii jiran jechuudha. Mariin kun amata keessatti yeroo tokko deema bardeen gaddaas deemeera baran ammoo yeroo deemeera yeroo kana jechuudha. Waggaa waggaadhaan deema ammas itti fufaa jechuudha. Kan biraa Ministeerri Deenmaark dhufanii jiru ministeerri walitti dhufiinsa biyyoota afoosan jiran jechuudha. Nordic jechuun Norway, Finland, Denmark fi Iceland biyyoota kana walitti dhufiinsa isaaniitti irratti ministeera Deenmaark kan ta'an dhufanii jiran isaanis marii ittaanaa muummicha ministeeraa wajjin ministeera Haajaalaa wajjin godhaniiru. Haala biyya keessatti wanta hojjetamaa jiru wanta adda addaa nageenya fiduudhaa fi yaala godhamaa jiru ibsameefii jira jechuudha. So isaanis Itoophiyaa wanta hojjetaa jirturraa gammachuu akka qaban kan ammoo itti fufuu akka qabdu ibsanii deebi'an gara biyya isaanii jechuudha. Ittaanaan ministeera Haajaalaa ambaasadar Reedwaanis ambaasadara Awurooppaa wajjin Ameerikaa wajjin haala biyya keessa jiru irratti haasa'anii jiru marii deemsanii jiru. Ameerikaa fi Itoophiyaa walitti dhufiinsa jiru cimsuudhaaf fedhii jirus ibsan jechuudha. Ambaasadarri Ameerikaas Ameerikaan Itoophiyaa wajjin haala jiru fooyyessuudhaaf fedhii akka qabdu haa ta'u malee Itoophiyaan biyya keessatti wanta hojjetamaa jirtu irratti akka cimtee itti fuftu fedhii akka qaban ibsan jechuudha. Gara biraatiin ambaasadaroonni kenna haaraa biyya alaatti itti bobba'an jiru. Isaan ramadamuu isaanii ka ibsu achirratti ambaasadarummaa isaanii kan mirkaneessu waraqaa jechuudha. Qondaalota biyya adda addaatiin kaleessaniiru kana keessa ambaasadara kenna Ameerikaa, Siwiidin, Morookoo, Taanzaaniyaa keessa jiranii jechuudha. So gara biraatiin ambaasadaroonni biyya adda addaa jiran daldala Itoophiyaaf biyyoota isaan keessa jiran wajjii cimsuudhaaf egzibishinii adda addaa deemsanii jiru. Fakkeenyaaf ambaasadarri Ameerikaa jiran nyaata Itoophiyaa, aadaa Itoophiyaa, sirba Itoophiyaa egzibishinii argisiisaniiru. Buna akkamitti Itoophiyaa keessatti akka gurguramus bunni akkamitti akka danfu seera isa wajjin deemu hunda argisiisanii jiran jechuudha.
ambaasadarri Jarmanis deemsanii jiran jechuudha. Haala kanaanii ambaasadaroonni biyyoota biraa jiranis yaala adda addaa godhanii jiran jechuudha. Daldala Itoophiyaa fi biyyoota isaanii jidduu jiru cimsuudhaaf. Kana bira dabarree yoo ilaallu lammiiwwan keenya kibba Afrikaa jiran maallaqa walitti guuranii biyyatti erganii jiru. Of durattis uummata biyya keessa jiru haala adda addaatiin gargaaruudhaaf waadaa galanii jiran jechuun danda'ama. Gara biraa embasiin Itoophiyaa Jibuutii jiru yeroo ammaa kana embasii galiidhaan of danda'e ta'ee jira. Embasicha immoo hara gaariidhaan ijaaree ammaan kana eebbisiisee jira jechuudha. Lammiiwwan keenya kan Saawudii jiranis baay'een isaanii galaa jiru. Guyyaa torban keessatti yeroo 3 gara biyyaatti deebi'u. Sunis itti fufa jechuudha cimee. Kana dura Yuunivarsiitii Hawaasaatti, Yuunivarsiitii Gondar, Yuunivarsiitii Walaayitaa Sooddootti ijaaramee ture jechuudha Public Diplomacy Centeriin kun. Har'a immoo asitti Yuunivarsiitii Harammaa keessatti Public Diplomacy ijaaree jira jechuudha. Walakkaa Public Diplomacy ijaaree jira. Maali wanni inni ijaaramuu fi tokko fedhii Itoophiyaa bu'aa Itoophiyaa gara Public Diplomacytiin alatti ibsuudhaaf akka danda'amu. Asirratti qoraamsa adda addaa akka godhamu. Intellectual University jiran kun qormaata adda addaa deemsanii rakkoo Itoophiyaan walitti dhufiinsa alaa warra biraa wajjin qabdu hiree jiru. Kan akkamitti jirra oonsuu akka danda'amu akka godhamu ka godhe jechuudha. Haala gaariidhaan asitti Yuunivarsiitii Harammaa keessatti har'aan kana Public Diplomatic Centeriin kun dhaabbatee jira. Achirratti maal inni hojiin isaa maal akka ta'e, maal akka hojjetuu qabu, maal akka hojjetu, maal akka hafu, challenge jiru maal akka ture achirratti waraqaan qormaasaa adda addaallee kalaa'ee irratti mari'atamee ammaan kana mirkanaa'eera jechuudha.